Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Yoonaataan Dhibbisaa fi obbo Yoonaataan egaa ijoollummaa isaanii irraa kaasee haga ammaatti nama qabsoo keessatti gahee isaanii ba'ataa turedha. Akkasumas immoo Rajjiminnaa Maraaraa Tigil kitaaba jedhu barreessanii seenaa qabsoo isaanii barreessanii turanii isaan waliin turtii taasisnaa hamma dhumaatti waliin tura daawwadhaa. Baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Isin galateeffadha. Egaa kitaaba Rajjiminnaa Maraaraa Tigil jedhu dura kitaaba biraallee barreessitanii turtanii walaloo afaan Oromootiin kan jedhu dhageen ture. Mee kitaabni sun qabiyyee isaa maal ture? Galatooma ani hojii akkasii kennuu keessanii baay'ee isin galateeffadha. Kitaabni koo kun lammaffaadha akkuma tu jette dura kanaan dura walaloo fi jechoota Oromoo kan hammate kitaaba tokko barreesseen ture. Walaloon sun walaloo baay'ee of keessaa qaba. Gara 40 wayii ta'a. Waa'ee dhimma gadaa, waa'ee Finfinnee, waa'ee Oromummaa, waa'ee eenyummaa wanta akkasii of keessaa qaba. Baay'ee bal'aadha. Qabsoo keessatti waan irra ga'ellee kan akeeku of keessaa qaba. Kan irra darbee mammaaksa Oromoo hedduu of keessatti qabatee jira. Siin fiduu irraanfadhee seerota nutti siin fida. Achirraallee waanuma hojii keessan ijji wal simu takkeetti fayyadamuu dandeessu. Keessumaa sirna gadaa, Finfinnee, Oromummaa, dhimma Oromoo tokkummaa isaan akkas kun baay'ee keessa jiru walaloo sana keessa. Tole ulfaadha. Kitaaba keessan kana afaan Amaariffaa qofaan barraa'ee afaan Oromootiin jira. Afaan Oromootiin agarreeni. Yoo hin jiraanne Amaariffaa qofaan barreessuu maaliif filattan? Shaggaadha. Maaliif kitaaba kanaan Amaariffaa duwwaan barreessee fi sababan qaba. Isaan barreessee dhaabuu jechuu miti. Afaan Oromootti siikaan jira. Kun garuu akka nama bira ga'uun barbaade. Ani qabsoo keessatti bakka hedduu keessan ture. Warri afaan Oromoon dhageenye kan isaanii wajjin hirmaadhee qabsoo keessa waliin dabarsee jiru. Isaan birallee akka ga'uun barbaade. Ergaan as keessa jirus danuunsaa namni biraanis sabni biraanis akka irraa baratu gochuu wajjin walitti hidhata. Afaan Oromootiin immoo qopheessaan jira waan ta'eef yeroo gabaabaatti isas kuffisaa isiniin fida. Afaan Oromoo duwwaa miti afaan Ingiliffaattuu yaalaan jira. Gara fuulduraatti isas kan of keessatti qabatu ta'uu danda'a. Kanaafan godhe maaliif nama bira akka ga'uuf warri dhimma kanarratti isaanii wajjin walitti dhufeenya qabu turan akka waan keessa darbe isaanii wajjin keessa dabarses akka barreef akka dhagaan gochuu wajjin walitti hidhata. Kitaaba keessan irraa akkan argetti ijoollummaa keessanii kaatanii dhaqan qabsoo keessa turtanii Hayilee Sillaasee irratti ijoollummaa keessanii kaatanii qabsaa turtanii bara dargii samma waraana humnaan qabamtanii geeffamuutti qabsoorra turtanii keessumaatti yeroo dargii sana ija jabinaan walgahii dargii irratti ija jabinaan dubbattu turtanii hiriyoonni keessan baay'een isin bira akka hidhaman kitaaba irratti dubbisaan ture. Waltajjii irratti akkasitti ija jabinaan dubbattanii isin maaliif hin hidhamin haftan yeroo sana? Egaan akkuma to'ette qabsoo daa'imummaan jalqabe. Kan akkan qabsoo kana jalqabu kan na godhes miidhaa maatii korra ga'u miidhaa manarra ga'u irraa jalqaba. Sirni fiudaalaa yeroo sanaa baay'ee abbaan koo mana barumsaa nageessanii du'an. Mana barumsaa jalqabuma qubee jalqabu nageessanii waggaa tokkoon geenye du'an isaanii kan na guddisee haadha kooti. Sirna fiudaalaatu baay'ee nu miidhaa ture. Maatii hiyyeessaa keessaan dhaladhee miidhaaf sirni fiudaalaa kun maatii korra ga'u sana manumatti argee ijoollummaa kootiin yeroo miilaan marmaarii baradhu sanaan arge waan ta'eef aariin qaban ture nan falman ture. Achi jalqaba miidhaa maatii korra ga'u irraa jalqaba. Egaa bara sirna dargiitti yoo ce'amu Idigeet Beeberet duula kan jedhamu tokkotti dargiin kan baasee duula sanarratti hirmaadheen ture. Duula sanarratti waan baay'een bareen. Qabsoon Oromoollee eessa akka jiru eessatti akka jalqabe Baalee akka qabsoon Oromoo waaqoo guutuun hoogganamaa jiru achitti bareen. Waan hedduun bare ijoollee yuunivarsiitiidhaa dhufan haayiskuulii adda addaatii walitti dhufnee Finfinnee akan dhufan turanii isaanii wajjin sirna dargii sana mormina turre. Sirna dargii kan morminu akkaataa ittiin ergamni sun iyyuu waan kaayyoo of keessaa qaba. Dargiin waan lamaaf duula sanatti nu erge. Tokkoffaa ofirraa nu fageessuudhaaf barattoota ofirraa fageessee akka sirna isaa sana jalaa miidharraan hin geenye akka jalaa raafne gochuu walitti hidhata.
Inni lammaffaan immoo lafti qotee bulaaf kennamee ture. Lafti qotee bulaaf kenname sun labsiin lafaa Obbo Zagayyeen illee isarratti seenaatti qaban sana yeroo sana labsiin labsame qotee bulaa sana labsiin sun maal akka saba ishee barsiisuu wajjin walitti hidhata. Nam tokkoon faayidaa qaba. Deemuun keenya qotee bulaan abbaa lafaa ta'uusaa, abbaa qabeenyaa ta'uusaa barsiisnee jabeessinee akka tikfatu gochuu wajjin walitti hidhata. Inni lammaffaan immoo dargiin yoon iskuulii keessa turre, mana barumsaa keessa turre isarratti kakaana waan ta'eef duula sana keessa warra yuunivarsiitii jiran, barattoota haayiskuulii jiran, neersota, loltoota illee dabalee kan doolchise waan ta'eef kanaa wajjin walitti hidhata. Achitti waan hin bareessan irraa ka'an waltajjii irratti nan dubbadhan ture. Dhugaa dubbachuuf ammayyuu waltajjii irratti baay'een dubbadha. Ammumayyuu taanaan sodaa hin qabu. Waan sodaadhu hin qabu. Waan yaada dubbadhu irratti. Hidhamuu irraa kana nafe egaa yeroo sanatti kan achi keessaa ba'u kan na godhe hojii loltummaatti deemuu guutuu sanaa wajjin walitti hidhata. Malee tum gara biyyaatti deebi'ee utuun magaala sana Naqamteen turre, Naqamteerra tuma yeroo gabaabaa ture hidhamuu irraa wanti na hambisuun turre sababan irraa afeef kanaa wajjin walitti hidhatee yaada. Tole, egaa bara dargii eegii lolaa turtanii booddee wayyaanii wajjiniinis lolaa turtanii bosona keessatti OPDO warra hundeesse keessaatii tokko isinidha. Warra yeroo hundeeffame ture kitaaba keessan irraa kan argetti. Yeroo sanatti yaada falmisiisaa lamatu jira ture. Tokko OPDO'n kan hundeeffame darraattidha yookaan dharraatti as gara Salaalee warreen jedhan jiru. Lakkii Oromiyaa miti adeetitti hundeeffamanii warri jedhanis jiru turanii. Akkan kitaaba keessan irraa argetti adeetittidha kan hundeeffamanii. Walfalmiin kun maalirraa waan ka'e isinitti fakkaata? Egaa kun wayyaanii matu godhe. Maaliif akka Tigraayitti hundeeffame hin fakkaanneef OPDO'n fakkeesseedhuma akka keessa darbu gochuu ijoolleetti hidhatanii dhugaan jiru adeetitti hundeeffame. Adeeti immoo naannoo Tigraay aanaa tokko, aanaa akka darraa tokko achitti hundeeffame. Achitti hundeeffamutti illee falmii qabna turre. Maaliif asitti hundeeffama kan jedhu? Maaliif karaa Gojjam kunnee Wallaggaan hin seenu Oromoo irraa adda cinnee maaliif dhaabnayyuu gaaffii jedhu qabna turre. Gaaffii sun jaallatamu isaan biratti. Kanaaf dhumarratti yeroo adeetitti hundeeffame jedhamee dhufe Oromoo keessatti OPDO fudhatama dhabsiisa. OPDO miti kan isaan yaadan. TPLF mataasaa, wayyaanee mataasaa fudhatama dhabsiisa jedhanii waan itti amananiif akka fakkeessuutiif darraatti akka hundeeffametti dhaqanii waltajjii tokko uumsisanii dhumatti godhan malee dhugaan jiru. Ijaarsi isaa achuma adeetitti ture. Adeetitti yoo godhamu sanallee Oromoon nu bira dhufe hin turre. Qaabuma Oromoo, hawaasa Oromoo keessaa, dhaaba Oromoo keessaa kan wajjin dhufee waltajjii sanarratti hirmaatee hin turre. Ihiden kan jedhamu dhaaba Amaaraa fi wayyaanee matuu dhaaba waltajjii sanarratti hirmaate. Kanaaf ijaarsi OPDOdha akkammaa jedhamu sana miti. Kana wayyaanee matuu akka duulli sun Oromoo biratti OPDO iddoo dhabsiisee lafa barbaadan ga'an sana akka dhiibbaa waan irratti godhuuf akkasitti akka waan darraatti hundeeffameetti fakkeessuudhaaf yaalame fidanii darraama irratti waltajjii tokko uumanii akka konfereensiin achitti deemame godhame malee ijaarsa OPDO jalqaba adeet irratti godhame. Egaa namoonni baay'eenis kan jedhan isinis kitaaba keessan keessatti kan isin ibsitanii OPDO'n simboliidha malee kan aangoo isaa exercise godhu TPLF ture. Isin OPDO'n illee yaada hundeeffamuu kan fide isaaniidha. Kan hoogganaa isinii file isaaniidha. Kan walitti isin qabee sagantaa ittiin bulmaataa isinii baase isaaniidha. Achirratti isin gahee hin qabdani akka kitaaba keessan keessaa argettis. OPDO sana wajjin yookaan TPLF wajjinis maal hojjechuu dandeenya uummata Oromootiif jettaniitu keessa turtan? Egaa falli jiru ani ijaaramuu hin barbaadan ture. Ijaarsi murteessaadha. Ijaaramte malee fedha kee fi qabsoo Oromootiif waan barbaaddu galmaan ga'uu hin dandeessu. Sun immoo hin taane ijaarsa yeroo sana ture Oromoo keessatti kan ture ABO'dha. ABO'n illee ilmaan Oromoo naannoo Tigraayitti ijaaramne kana sassaabee qabsoo keessatti gashuudhaaf fedhan qabu ture. Fedhan qabu duwwaatu humni isaa yoo waan dandeessisu natti hin fakkaatu yeroo sana. Kanarraa kan ka'u dirqama ijaaramne garuu mirga Oromoo falmuu qabna kan jedhu amantii qabna. Amantiin sun garuu fedha keenyaan akkuma sila sii kaasuu yaade danda'ame uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo keessatti ijaaramuu qabna. Asitti miti kan jedhu gaaffii kaafneerra. Adeet irratti yoo ijaaramu sanallee dirqamaan. Sun hin fudhatamne. Soofalli hin jiru.
ijaaramte malee immoo lafa uummata Oromoo isuma yaadnu Finfinnee seenne uummata Oromoo bira ga'uuf illee carraan jiru hin jiru. Yookiin bittinnooftaa akka dhuunfaatti erga bittinnoofte immoo galtee mana kee taa'uudha wanti ture yeroo sana. Kanaaf ijaarsa Opiidiyoo gam tokkoon yoo dhiibbaa wayyaanee jala ture illee gama biraatiin immoo uummata Oromoo bira ga'uuf immoo carraa ture. Carraa sanatti fayyadamne uummata Oromoo bira ga'uun nurra jiraata jennee yaalle. Dhiibbaan deemsa keessa nutti cimaa dhufe. Wayyaaneen akkuma nu ijaaree biyyatti akka waliin dhufnee Oromiyaa seenne fedha isaa akka guunnuuf tattaaffiin isaanii guddaan ijaarsi isaas kanuma irratti hundaa'a waan ta'eef isa keessatti egaa wal dhabdeen dhalataa dhufee inni hin barbaanne dhiisee anis akka sadarkaan itti dhiisee deemu kan nageessises kanumaa wajjin walitti hidhata waan ta'eef ijaarsa mirga Oromoo kabachiisuu waan hin dandeenyeef gama biraatiin carraa gama abaawutiin argachuu qabnu waan dhabneef gama kanaan immoo ijaaramnee fedha uummata Oromoo guutuuf Oromoo bira geenyellee waan barbaannu karaa ijaaramneen dabarsuuf illee carraan qabnu yeroo sana sanuma waan ta'eef amma wal dhabdeen ammaataa anillee akkanuma dhuunfaatti mirga koo sarbame dhaabicha keessa turuu kan hin dandeenye sadarkaa irra ga'utti man dhiisee deemutti deemaan ture hin fooyya'aa haalli kun tarii inni asiin har'a Finfinnee asii wal geenye kun bor fooyya'ee fedhii uummata keenyaa sana bira ga'uudhaaf in hojjennaa kan jedhu abdii qabnu turre abdiin sun yeroo dukkanaa'uun akka nama dhuunfaatti dhiisee hin deemne. Egaa yeroo bosona keessa turtaniyyuu osoo magaalaan dhufin dura jaalli keessan tokko sababa gaaffii gaafateef Opiidiyoon kan biroo hundeeffamu har'a galgala kan ajjeefame maqaa isaa tarii nan dagadhe jira gaaffii gaafachuu hin dandeessanii mirga keessan eksersaayisii gochuu hin dandeessanii achi keessatti raadiyoolee kan afaan Tigriffaatiin hojjetameetu afaan Oromootti hiiktu malee mirga isaan qabdanii sana hundumaatu argitanii isin uummata Oromootiif dhaabi kun wabii ta'uu danda'a akka hojjechuu dandeenyatanii itti amantanii miidhaa kan isin keessa turtan yeroo sanatti. Inni amma abdii jedhama matolaqa abdii jedhama namni achitti du'e sun sadii waan deegaa namoonni biroonis turan hundumti keenya taargeetii jala turre carraan inni dhumaa isarra kan ga'e durumaanuu isa shakkaa turan isaan uummata Tigraay irraa dhiibbaa nama geessisaa ture jedhanii sodaa jibbarraa qabu turaniif gaaffii ni gaasuuf wanta inni godhu kan hundumaa wal qabsiisanii dhumarratti buraa godhanii balleessan lubbuun isaan darbe inni akkasitti hafe warri kaan immoo of eeggannoodhaan achi kan amma biyya galuutti illee an mataan kun illee of eeggannoo yeroo adda addaa naa kennameera achumattuu gaaffiin kaasuuf falmuu wajjin wal qabatee inni gaanni reediyoo wajjin sagalee uummata bal'aa Oromoo yeroo sanaa wajjin walitti hidhatu waan faaktiin lafarra jiru. Waan asii wayyaanee hojjetu jechuudha. Because Oromoo keessa hin jirru. Waan lafarraa dhufnee arginee kana jennee kaafnee dabarsinu hin jiru. Lammaffaa intarestii isaanii kan daangessu yookiin kan faallessu hojjechuu hin dandeessu. Wanti reediyoo irraa wajjin wal qabatee dhufu waan fedha isaanii guutu daayirekshinii isaan barbaadan sana keessa deemuu qaba sagaleen darbu. Uummata afaan Oromootiin dabarsinu malee sagantaanis akkuma sula kaaftee sagantaan Opiidiyoo mataan isaa kooppii TPLF seerri ittiin bulmaata akkas wanti hundumtuu akkas maaliif yaadamee ture ihaadee kan jedhamu sana ihaadee keessatti Opiidiyoonis hiideenis waatis achi keessatti hidhamanii fedhi wayyaanii olaantummaadhaan keessatti raawwatee humni kun akka ihaadeegitti fedha TPLF guutuu yookiin fedha wayyaanii guutuu irratti hundaa'e deemsisaa hundumtuu. Kanaaf wanti hojjetamu hundumtuu reediyoos haa ta'u, wanti barreessitu haa ta'u, wanti irratti mari'attu haa ta'u, aangilii kanaan ala ta'uu hin danda'u ture. Garuu falli akkuma silasiin jedhe immoo rakkuma kana keessa dabarree nama gara dhumaatti jaluma boodan dhufe lafa reediyoo xaabiyaatti hojjennu akkuma naannoo mansiin jedhe adeetuma naannoo sana ture achumatti turre hafne. Warri kaan warri waraanaa warri adda addaa yoo biyya galan nu achi turre. Maaliif hojii miidiyaati. Hojii miidiyaa sun immoo sichi deemaa hin dandeessu. Chiteenyi amma isaan dhufnee Finfinneetti arreenjimentiin hundumtuu guutamee dhufnee miidiyaa sana sitti dabarsuutti dandeenyutti achi turre. So wanti goonu hin jiru achuma teenye waan isaan ergan san dabarsuudha wanti ture. Lubbuma keessan hambifachuuf dhaabichi Oromoodhaaf hin fayyada jettanidha yeroo sanatti. Eegaa uummata Oromootiin fayyada kan jennu deemsa keessa yoo dhuguma wal kabajuun jiraatee akka ittiin ta'a ta'ee itti fufna ta'e
tarii kama rakkoon kun kan jedhu abdiidhaan turre faayinaalii immoo akkuma jettee yeroo sana keessaa ba'uudhaaf biyya galuudhaaf illee lubbuu keetiin hambifattee biyya galuuf illee falli jiru hin jiru kanuma. Kan biraa Asmaraa irraatii gara Ihaadegitti yeroo lolaa fi deemtanii kitaaba keessan irratti yaada lamadha kan hin dubbise. Tokko yeroo nuni booji'amtanii Asmaraa yeroo jirtan jechuudha. Tokko yeroo sana eenyu wajjin loluu barbaaddu yeroo jedhamnu warri abaa'oo jedhamne ukkaamsamne akka nu isaanitti hin tolle warra Asmaraatti abaa'oo gaafa jennu nu ukkaamsanii jedha. Iddoo tokkotti immoo abaa'oon dhufee nu fudhachuu didee kan jedhu tokkotu jira. Isiniif isa fuula 54 irraati. አስራፊ ከነን ይጀሉ ከህይወት ጋር ሆነን እየታገልን ያሉ የትግራይ ልጆች ወዳውን ወደ ፈለጉት ሲሸኙ እኔና ሌሎች ጥቂት ኦኔግን የመረጠን የኦሮሞ ልጆች ግን ታግተን ቆየን ተቀባይነት አልተገኘም ጀዳ የሮሰነቲ አስመራን አካ በርባንዴ ዳባውቲ መከሙ ከሰነ ሰራካን ጅሩ ፉለጃ ተመራሙ ሌሎች በወቅቱ የነበሩ ድርጅቶች ከደርግ ከርቶ ሻቢያ እጅ የነበሩትን በርካታ የሰለጠኑ ወታደሮችን ሲወስዱ ኦኔግ አስሬ ናና ኦሮሞዎችን ወሰድ ተብሎ በሻቢያ በኩል ቢላክበትም ብቅ ልል አልቻለም። በዚህ ምክንያት ነበር ለኦሮሞ ህዝብ እታገላለሁ ብዬ ገና በለጋ እድሜ ከግንቢ አመጽ ጀምሮ ስናፍቅ የነበረው ቀርቶ ደርግን ለመጣል ስል ብቻ እህዴድን ተቀላቅዬ አብዛኛውን የወጣትነት እድሜን በሰሜን በተለይም በወሎና በአካባቢው ያሳለፍኩት አስረተማ ዶ ተኮቲ አባኦቲ መከሙዋን በርባደኒ ፊ አባው በርባና ወንተ ሲንጀተኒ ፈልሙዳፊ አካ አስመራን ወረስ መራትን ቶሌፊ ስንኡካም ሰኒት ጅራዶ ተኮቲሞ አባወዳን ኮቱ ፍረዱ ጆሌን ኮስ የጅሉሉ በርባዶና ወረባው ዶፈኔ ከሲም ፍረቹ ዲደኒት ዳካንጅሩ ወሊን ፋለሱ ያዲኩን ኢንቫለስ ማልጄቹ ተፈካተኒ ፈዲከኝ ሰነቱር maal barbaadduudha gaafinniyaate shaabiyaan kan nu dhiyeesse maal barbaaddu qabsoo barbaaddumu qabsoo kaakulama jira biyya keessaa kan dhaabadhaatti itti wajjin qabsooftu jira isaanuma biratti illee qabsoo barbaadu shaabiyaan biratti deebitee akka qabsooftu sin barbaadu inni dhuma filannoo sii kennuu baatan illee ala ba'uudha kana sadan sii dhiyeessu sooni qabsoon barbaade qabsoon nu barbaanne akka oromootti abaa'oon nuuf dhufuu jenne abaa'oon nuuf dhufuu sana isaan itti dabarsinee irraa nuun jedhu hidhamnee turre achitti ittifamne asitti daangofnee teenyanii jedhamu sun waan isaan nuun jedhan irratti hundaa'a abaa'oon dhufuu didee nuun jedhu nuun fedha isaaniis ta'uu mala abaa'oon itti himamee dhufuu dhiisuu isaan nuuf hin galu isaan garuu kana nuun jedhu fedhi isaanii akka nuyi nuuf fidee isaaniittis makamnus ta'uu mala siigalee qabsoon isaanii ofii isaaniis humna keenya lubbuu keenyas ufuma isaanii qabsoo isaanii sanattis hin barbaadu. So achitti akka itti nu hidhanii tursanidha inni jalqabaanni suni. Fala'uun dhabu garuu abaa'oonis dhufuu didee ani isaanitti makamuun fedhan qabu kan isaan yaadan sana hambiseenan ihiideen kan jedhamu dhufee ijoollee of fudhatu an jalqaban nama jalqabaan ture kan achi ba'uun barbaada waan ta'eef. Achi yoon ba'e at least one step forward gara fuulduraatti deemu na dandeessisa. Oromootti dhiyaachuu hin danda'a. Walluutti dhiyaachuu hin danda'a. Naannoo Oromiyaattis achi miliqees galuu hin danda'a. Abdii jedhu nan qaba. Yoommoo haalli sun naa mijate qabsaa'uudha. Egaa warri TPLF yeroo sana humna isaanii warri Tigree ta'an achii dhufanii fudhatanii qabsiisaa turan. Hin hawwina nuyi kana. Dhaabii Oromoos dhufee akka keenya nu fudhatee nus dhandhee akka Oromootti qabsaa'uun barbaadna ture. Gam tokkoon abaa'oonis dhibaadha waan humna qabu natti hin fakkaatu yeroo sanattis nu fudhachuuf. Gama biraatiin shaabiyaanis immoo nu nufinee akka isaatti isaaniif deebinee hojjennu akka nu isaaniif qabsoonu kan gochuu wajjin walitti hidhata. Kana akka qabatamaatti ijoolleen nu biraa achitti hafanii qabsaa'an jiru shaabiyaa biratti. Oromoom ta'anii amma kan biyyatti galee nan beeku jira amma biyya keessa kan jiru. Shaabiyaa biratti qabsaa'ee kan kun fala ta'uu dhabu abdii kutatee maalamuu mitan ta'a kan jedhu akkuma sileenya jedhamtee taa'urra ukkamamtee iddooma tokko isaan fedha isaanii guutuudhaaf taa'urra kan shaabiyaattis makamee qabsaa jira. An garuu fedha kana hin qabu. Warri kaanis fedha kana hin qabnu. Fala'uu dhabnu dhumarratti garuu dhaabni maqaa Itoophiyaatiin qabsaa'uu dhufu isatti makamne. Inni sun nuu ta'e mun hin taane yaada koochi keessatti ibsaa dhufeeraanii rakkoo adda addaa qaba. Tuunanii Oromoo keessatti qabsaa'ee fedhe qonni guddaan. Qotee bulaa Oromoo keessatti umurii sanaan qotee bulaa Oromoo
Qotee bulaa naannoon itti wajjin qabsaa'aa ture Walloo keessaa fedhii isaa hin argu hawwiin kun Oromiyaa yaada. Gaaffii isaan si gaafatan fedha isaan qaban sana hawwii isaan waaniidhaaf qaban sana jijjiiramaaf qaban sana tun Oromiyaa keessatti godheef tun ilmaan Oromoo qotee bulaa Oromoo dheebuu bilisummaa qabu foolatu sana bira keessatti godhe kan jedhu hawwii qaban ture. Egaa isin jaallattanii miti kanattis kan makamtanii Achis kan makamne jaallatanii. ABO'tti immoo makamuu barbaaddu. TPLF keessa giseentanii OPDO eegii hundeessitanii booddee immoo sanattis garaan keessan quufaan turre ittiin quufne hin jaallattan turtanii kan kitaaba keessan irraa dubbisetti sa'aatii sana maaliif ABO'tti makamne? Yeroo ce'umsaa sana ABO'nis humna godhatee miti kan gale. Haalumatu mijatee dhufe malee. Yeroo garoon isin jedhu chaartara boodatu hin taane yeroo bosona keessa jirtan sanayyuu jechuu qola. Eessaani? Amma fakkeenyaaf achii kaatee naannoo Amaaraatii kaatee naannoo Oromiyaa dhaquun impossible hin danda'amu. Waan heddumaa yookiin dargii harkatti kuftaa karaa beekuu qabdaa waan adda addaa beekuu qabdaa. Lammaffaa immoo gaafa dhiyaane fedha kootiin yoo itti makame malee yoo inni na fedhee kottuu natti dabalamedha malee ofumaa fiigee dhaquunis naaf naan taane. Ani abdiin kun inni guddaan yooma wayyaanee keessatti rakkoon sammaataa deeme gara fuulduraatti biyya kun nan gala Oromiyaa nan gala kan jedhu abdii inni dhuma yooma qabsicha isaanii ejjensitti fuudhees illee Oromiyaa ga'ee keessaa bahuu nan danda'a jedhuun qaban ture. Garuu immoo ergi dhufnee mootummaa ijaarree at least rakkoo isaan amma uumaa jiran kun step by step fooyya'uu danda'a hubachuu danda'u fedhii uummata Oromoo hubachuu danda'u kan jedhu nan qaban ture. Isaan biratti garuu maaltu dhufe gam tokkoon ABO'n jira. Gam tokkoon OPDO'n jira. OPDO akka gadi hin dhiibneef ABO irraa jibba qabu. ABO falmuuf immoo OPDO'n meeshaadha. OPDO fi ABO wal dura dhaabanii umurii isaanii dheereffachuun waan fala ta'eef ani yeroo sana achii ka'ee naannoo baay'isoo yaaduma isaan godhanneen hariiroo irraan qaban ture. Maaliif isaantu nagatee achi nageessi komii jedhu waan irraa qabuuf ABO'tti achi ba'ee makamuun fedhan qabu battala sanatti dhugaa dubbachuudhaaf. Dhumarratti attamitti deemte inni gaaffii yoo ta'e gaaffii dhumarratti itti deebisuu danda'a. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbantii al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophii keenya kanaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee kaasnee haasofnaa yaadaa fi qeeqa qabda yoo jiraate nuun ga'uun dagatinaa hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Isin yeroo bosona turtan sanatti TPLF wajjin jechuudha. Hin amanuun ture jettu TPLF kitaaba keessan irratti akka hin amannee barreessitu deddeebistanii garuu immoo achi deemtanii yeroo gabaabaa gidduutti aangoo argattanii yookaan itti gaafatamummaan isinii kenname. Sun akkamittiin ta'e? Biyya galee egaa ani waan itti as galtaniitu hin taane bosonatu jirtanii gaantaa marii achi immoo makkorsam moo maal jedhama tokko. Inni hidhaan keessatti. Yeroo sana isin hin amanuun ture jettu sochii achitti taasifamaa jiru hin amanu jettu garuu immoo itti gaafatamummaan isinii kennamee ture. Hidhaan keessa yeroo inni seene akkuma isin jechuu yaale iddoon jiru sunan komfoortii naallaan yookiin natti hin tolle maaliif natti hin tolle akkuma sila kaasee Oromoo keessa hin jiru. Fedhiin koo garuu fedha Oromoo qotee bulaan Oromoo abbaan qabeenyaa Oromoo dinagdee isaa keessatti akka dinagdeedhaan guddatee akka inni qabsoo Oromoo jabeessuuf qotee bulaan Oromoo jireenyi isaa fooyya'ee qonnaan isaa fooyya'ee kanan qabsaa'uuf isaaf inni guddaan. Achi yeroon ture sana falli hin jiru. Kan achitti qabsaa'aa turan ilmaan Oromoo ilmaan naannoo sana qotee bulaati. Barumsa illee hin qaban. Sadarkaan isaan irra fooyyeen qaba achitti. Barreessuudhaan dubbisee amansiisuudhaan kanaaf yeroon hojjedhu sana itti gaafatama waan itti kennan diduu hin danda'u. Yoo dides jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Seera jira, seera ittiin bultu jira, heera ittiin bultu jira. Heera sana fudheen kananii achi keessatti miseensa ta'e. So waan isaan natti kennan sana dirqama natti kenname sana dhaqee waraanu humna kana qabadhu jedhan dhaqee waraanu. Barsiisii yoo jedhan komisaara ta'e hojjedhu jedhan gaantaa yookiin humna nama 30 qabu geggeesse yoo jedhan dirqama humna 90tti geggeesseera jechuun humni dhaabichaa yeroo sanatti amma achi keessa turetti jechuudha. Kanaaf dirqama sana diduu hin dandeessu. Maaliif seera ittiin bulmaataa sana fudhattee seentaa sagantaa sana fudhattee seentaa yoon seenes baradheen seene
diduu hin danda'u dirqama waan ta'eef. Yoo achi amman turetti dirqama sana fudhee waan hojjechuun irra jiraatu. Diina kanan falmaa jiru dargiidha baay'ee. Dargii falmuuf sadarkaan itti danda'amu irratti waan natti kenname hundumaa raawwachuun irra jiraata. Diina sana immoo borreessa akkan ga'u yaadaan ani isa yaada malee achi bara baraan jiraannaa miti. Dargii moonee bor Oromootti hin makama kan jedhu hin qaban ture. Dhaabichuma keessatti garuu deemsi keessatti wanta dhaabisuun gara dhumaatti illee dhufee maqaa Itoophiyaatti itti dhufuu hin dandeenye. Gara maqaa naannoo Amaaraatti yookiin dhaaba Amaaraatti jijjiirratti gara fuulduraatti. Maaliif ilmaan inni qabsiisaa ture sun Oromoos haa ta'u Amaaras haa ta'u Guraagees kan inni of keessatti qabeessu dhufe sun yoo biyya galamu akka barbaadetti ta'uu hin dandeenye. Maqaa sanaan maqaa Itoophiyaatiin deemuu hin dandeenye. Olaantummaa kan qabu TPLF waan ta'eef. Inni hideen sila maqaa Itoophiyaatiin kan qabsaa'u sila olaantummaa qabaachuu qaba ture akka maqaa isaatiitti. Maqaa Itoophiyaatiin qabsaa'aa ture waan ta'eef. Inni sun garuu maqaa TPLF immoo olaantummaa qabu hunduma keenya irratti. Isa maqaa Itoophiyaatiin qabsaa'u sanas haa ta'u, isa maqaa Oromootiin ijaare sanas haa ta'u, ofii isaatii isatu bita, isatu olaantummaa irratti qaba waan ta'eef dhaabni sunillee amma dhumaatti itti fufuu waan hin dandeenyeef TPLF gara maaliitti jijjiirsisee dhaaba Amaaraa kan inni ta'u godhe jechuudha dhumarratti. Tole eegii biyya galtaniitii booddee iddoo tokkotti gara Eertiraa deemtanii barreessitan irratti kan hin argee bara chaarteraa sanaa Shaabiyaa fi TPLF waliin ta'ee abaa'oo lolee biyyaa baasee kan jedhu komii qabdu turtanii. Sanas immoo nama wayii haasofsiisaa turtanii isin turkutee baasee jettaniitti dubbataa turtanii. Bara sana OPDO maal hojjetaa ture? Egaa maali wanti OPDOon yeroo sana maquma Ihaadeegii waamama. Ihaadeegii inni jedhamu olaantummaa kan qabu. Isin jettanii keessaa baastaniitu kanaaf eenyu turkute hin jenne? Yeroo amma dhugaa dubbachuuf ani amma dhugaa man sitti maan waan keessa seenaas kanan gaa'eefis dhugaa irratti hundaa'e. OPDOon waanuma wayyaaneen jedhu raawwachuudha yeroo sanatti wanti guddaan. Maqaa maaliin? Maqaa Ihaadeegiin. Ihaadeeg ambireellaa ta'ee TPLF olaantummaadhaan Ihaadeegiin ganoof Eedeen kan keessa jiru, OPDOon kan keessa jiru, Dabuubiin kan keessa jiru maqaa Ihaadeegiin hojjetama. So yeroo sanatti humni Shaabiyaa yeroo mootummaan dargii kufu sana akkuma jirutti biyya gale. Biyyuma kana ture. Hin deebine. Itoophiyaa keessa ture bakka adda addaa iddoo qabatee amma wayyaaneen humna ta'ee jabaatee fedhasaa inni sitti barbaadu sana guutuu fi danda'utti maqaa Eertiraas biyyi Eertiraas akkamitti akka deemte olaantummaa TPLF walitti hidhata waan ta'eef amma kun raawwatamu itti biyya keessa ture. Abaa'oon egaa yeroo sanatti yeroo ce'umsaa sanaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo hamaa uumaa ture. OPDO wajjin har'a miseensa OPDO wajjin haasaa galgala hin ajjeese barbaade waliin mari'atamu galgala boombii irratti darbachuu jira. Qabsaa'onni OPDO maqaa OPDO yeroo sana Oromiyaa keessatti socho'an baay'ee miidhamaniiru. Abaa'oodhaan. So sana keessatti abaa'oon yeroo ce'umsaa sana keessa mootummaa keessaa ba'uudhaaf yaale. Yeroo inni mootummaa keessaa ba'uuf yaalu sana marii tokko ture akka hubattuuf. Marii sana humni abaa'oon qabu mamii. Maaliif bibittinnaa'ee ture kaampii ofiisaatii kaampii dhiisee kaampii qabadhu taa'e. Humni biyya tokko geggeessu waraanni biyya tokko geggeessu waraana tokko malee waraanni lama hin jiru jedhamee itti mamee didee abaa'oon. Waraana lama ture. Kan tokkoon kan Ihaadeeg kan tokkoon kan abaa'oo. Humna kana sassaabeetii kaampii gashee achitti waan barbaachisu kenniifi mootummaan hin kennaafi achi jiraatu kan jedhamu ture. Marii godhame. Mariin suni Shaabiyaarraa Ihaadeeg irraa ana akka OPDOtti bakka bu'ee kan mari'ate tokko obbo Barakat kan jedhamu kan Ihaadeen jira. Tokkommoo Tawaldee kan jedhamu kan TPLF nama sadii. Shaabiyaarraa nama lama nama sadii turanii abaawarraa buleen cofaa eenyu hawaasinni baaleetti du'e kun isaan fa'i turan. Bultii 15 mari'an. Abaawoon humna qabu yeroo sanan bareen. Gara 20 qaba ture. Loltuu 20 qaba ture. Loltuun 20 kun abaawoon kan deemsa keessa horate miti. Yeroo dargiin kufe san Oromoo kan ta'e loltuun dargii kan Oromoo ta'e baqatee kan itti makameedha. Abaawootti
qabu isaa jin akkuma jirutti abaawutti dhaqee gale. Humna 20 qabaa hidha abaawun. 20 kun akkuma abaawun illee humna kana fitti loltuun dargi maal barate beektaa? Waa'ee tokkummaa barate. Abaawun gantaa jedhee barate. TPLF gantaa jedhee barate. Shaabiyaan gantaa jedhee barate. Tokkummaa Itoophiyaatiif falma loltuun dargii sun mataansaa. Yoo abaa bira dhaqu kana jijjiirratee miti kan naqe. Akkuma jirutti Oromummaa isaatiin baqatee qabu isaa qabatee dhaqeetti maqaa. Gara baawutti yeroo makaman ammas biratti dhaaba keessa turan keessatti namni ta'e tokko waraana. Isinis amma waraana kan as turtan kan TPLF turtan. Gaafa garuu abaawutti makamtan abaawuu taatanii hidhattan malee kana taatanii hin dhandheemne. Akkuma kana warri kunis tariiti. Dargiif waraanaa turan garuu abaawuu ta'anii makaman yoo ta'e. Abaawuu ta'anii makamuu danda'u. Garuu maal jijjiiramuu qaba beektaa? Sammuun sun fakkeenyaaf loltuu 20 salphaa miti. Humna guddaa dabar. Abaawuu yeroo sana humna akkasii hin qabu. Humna kana jijjiiruudhaaf dandeettii illee hin qabu. Taa'ee barsiisee sagantaa isaa walitti dhihee isa keessaa saccee miti akkuma jirutti baatee ture. Humna kanatu kaampii gashii jedhame. Hin didame. Lolli sun egaa kan ka'e kan abaawoo fi kan wayyaanee fi shaabiyaan ittiin abaawoo rukutan jedhanii yaada kaasee yeroo sana. Humna kaampiitti gashii jedhamu kana humni waraanaa shaabiyaa biyya kana keessa ture yeroo sana TPLF loltuu Ihaadegiin ta'ee rukute abaawoo rukuteera. Abaawoo rukutee abaawoon sun loltuun sun akkuma silasin jedhe dhidheessa irratti inni hidhamee inni kaan iddoo adda addaatti hidhamee rakkoo guddaa turre ga'e hin bittinnaa'e. Utuu kaampii galaniiti yoomaan ta'an jettanii amantu? Inni kaampii galaniis nafuuf. Kanaafuu falmachuun isaanii sirrii ture. Waan ta'uu qabu ture beektaa humni sun silaa maal ta'a karuma nagaatiin sibiila irraa eegamee jireenya nagaa jiraachuu danda'a ture. Kaampii galuun kaayyoon isaa tokko kana loltuun lama jiraatu kan godhii kan jedhame karaa nagaatiin biyya kana geggeessinu ta'e isa mootummaa humna mootummaatu geggeessa malee humni biraan mootummaa ta'e yoo cinatti jiraate hin ta'uu jedhame. Kanaaf kaampii gasheetii hidhannoo isaa hiikkatee seeraan lafatti makamuu qabutti makamuu qaba. Akkas seerrisa nama jedhame. Seerrisa akkuma sana ta'eetu jiru obbo Yoonaataan dhiifama. Amantaan qabaataa TPLF irraa ba'uun yeroo sana amanee loltuu isaa hiiksisee gashuu danda'a ture. Eessattuu kanaaf rakkoon jiru amma kan humni sun rukutamee fi abaawoonis amantaan qabu. Humna kana kennee kennuu duwwaa sun ta'e eegsisuun barbaadu. Kojoo itti fufuu barbaada abaawoonis. Si galee humni sun hiikkatee waan ta'e abaawoon hin jiru ofiin jedhaa jira waan ta'e ofii isaatii hin jiraadhu. Humni kun kennamuu hin qabu hiikkachuu hin qabu kan jedhu qaba. Kanarraa ka'ameeti didame. Kan yoo didamu sun egaa tarkaanfiin fudhatame humni shaabiyaa asitti makame waraana TPLF abaawoo maan Ihaadeg deggeree abaawoo rukute. Abaawoon hin bittinnaa'e. Hogganni isaas hin baqate inni kaan lubbuun baqate inni kaan kan du'e akkuma sirsiin jedhe Hawaas fa'aa Baalee keessatti du'e. Lubbuun isaa darbe. Goota jechuma meeqatu dhume. Sana booda gaanas maraa naqu itti gaafatamaa siyaasaa biyyattii. Ogeessa guddaa Yemaanee Gabre Yemaanee kan jedhamu wajjin mari'adhen. Yoo mari'adhanii hanqabsoofan dhufe atoo Yemaanee. Obbo Yemaanee hanqabsoofan dhufe har'a abaawoon isin bira jira. Abaawoo galeessa Itoophiyaa keessaa rukutanii kan baasan immoo isinii wayyaanee wajjin walii galtanii. Har'a immoo abaawoon lafa qubatu itti dhabu isintu fidee immoo bira keessanii. Ammattanii teessoo ta'e isaaf hin dhumne qabsaa'uufan dhufe nu qabsoofsituu taatanii gaariidhaan jedheen. An kanaafan dhufe daa'ima waggaa 4 fi waggaa 6 dhiisee dhufe. Yoo nu qabsoofsituu taatan hin dhufe malee abaawoo ammattanii akka teessan yoo ta'e gaarii miti jedheen jalqabuma irratti marii jalqabnu saajjin wal dhabne. Akkama kan nuun jettaanaan jedhan. Dhugaan jiru sana ani immoo hoogganan ture waan ta'eef waan godhame waan hin beekuuf mariirras wajjin turre waan ta'eef nama isaanii wajjin teenye mari'anne waan ta'eef rukuttaa sana isintu geggeesse harka caaluyyuu isintu miidhaa geessise. Abaawoon akka achi ba'uu barbaaddanii gootanii ammoo abaawoon gaafa Afrikaa keessa Somaaleerra Sudaanis Keeniyaas lafa qubachuu itti dhabu immoo Jibuutiirras lafatti qubachuu dhabu immoo argitan fiddanii immoo keessaniitu.
Amma ammattanii teessoo ta'e qabsoo Oromootiif hin ta'u. Naaf ani immoo saafan dhufee deeggaree humna kana jabeessee qabsaa'uufan dhufee kana guutan hin ta'a jedheen dubbanne wal dhabnee jechuudha nama sanaa wajjin achirratti. Akka egaa yeroo gara abaa'ootti makamtanii guyyaa muraasa gidduuttidha hoogganaa adda bilisummaa Oromoo wajjinis kan wal dhabdanii namoota hojii yaadaan kan walii galuu dadhabdanii inumaayyuu isin kitaaba keessan irratti warri abaa'oo nama bashannanaaf bahe malee nama lolaa bahe hin fakkaatanii jettaniitu ibsitanii akkas ta'e amantuu taanaan maaliif abaa'oo keessa turtan? Waan lama akkan itti deemen sitti hima. Ani amma abaa'ootti abaa'oo ta'uudhaaf hin baane mana. Garuu baqattummaan barbaanne. Ani biyya Oromaa dhaqee baqattuu ta'ee jiraachuu hin barbaanne. Yeroo sana wayyaan irratti haariin qaba. Dirreen itti dhaquu danda'u gurra tokkittii turte. Abaa'oo duwwaadha. Qabsaa'uun barbaadan. Haaloo wayyaanii bahuuf abaa'ootti makamtanii jechuudha malee xiiqii guddaan qaban. Sagantaa adda bilisummaa Oromootti amantanii hin turre. Miti. So lafa dhaqu garuu hin qabu. Baqattummaa akkuma isin jedhe Jarmanin dhaqe. Jarman dhaqeen Jarmanii mootummaan paartiin yeroo sana biyya bulchu nama naa ramadee assaayilamii kadhuuti siif mixanaan jedhe hin barbaadu. Nan qabsaa wayyaanee diina Oromoo diina uummata Oromoo daa'ima koo bara waggaa lama waggaa afurii waggaa jaansiin jedhe miti isaaniif assaayilamii kadhachuu hin barbaanne isaan nan baasan ture yeroo sana sila. Garuu ijoollee Oromoo miliyoona jira. Ijoolleen Itoophiyaa miliyoona hedduu jira. Isaan kana miidhaa jira humni kun waan ta'eef humna kanarratti beekumsa qabu humna hin qabu yeroo sana immoo foolataan ture dandeettiin qaba baay'een qaba humna hin qaba kan maamiti nan fiiga waan fedhe tabba bahee baguu nan danda'a dhaqee humna kana jabeessee yooma isaan dagatan illee waan isaan irratti gargaaree guutee wajjin dirree Oromiyaatti seenne qabsaa'uu qabna kan jedhu amantaadhaan hin seenne. Haaluudhaa fi gara qabsootti seenuun garuu xiqqoo hin ulfaatu. Kaayyoo qabsootti osoo namanii. Inni ulfaata ulfinni isaa sun achitti irratti ga'eera waan humnan yaadee dhaqe sun immoo akkuma silasiin jedhe rafee jira ciisee jira waan ani wal dhabdee kan akkuma tujjuu kaasee kan fidee isa gaaffii jalqabaa maal ani dhaqee hoggana baa'uu suma jalqabanii akka tuuni tooymaan himmansiin jedhu kana jiinaa sa'in itti gaafatamaa dhaabichaa atoo daawudii jiinaa sa'e. Daawudi wayyaaniin amma kufaa jira obbo Daawud amma wayyaaniin kufaa jira maal qophii qabna han jedheen qophiin immoo waan hedduu barbaachisa manifeestoo barbaachisa sagantaadhaan hin ta'u manifeestoo jechuun waan hundaa of keessatti hammate qotee bulaan maal argata qabsoo kanarra sagantaarra kan taa'ame sana waan gurguddaa sana fuutee diteelsi kaa'uu qabda zarazzartee bittinneessitee keessee kan argattaa kanaaf qabsaa'etti akka inni aarsaatti baasu goota. Isa abbaa qabeenyaa akkamitti akka inni achi keessaa bu'aa argatu qabsuu sanarra aarsaa kanaaf immoo maalitti irraa akka eegamu baasuu kan inni qabu waan hundaa kaa'uu qabda. Manifeestoo qabna wayyaaniin kufaa jira yeroo sana immoo wayyaaniin wal dhabdee jirti kan si dhibu wal dhabdee raafamaa jirti. Biyya kanaaf immoo kan qaqqabuu danda'u abaa'oodha jalqabuma silaa Oromoo bal'aadha waan ta'eef uummata Oromoo guddaa bakka bu'ee jira waan ta'eef manifeestoo qabna wayyaaniin kufaa jirti. Even nuti warrumti kaan warri kaan manifeestoo baafatanii socho'aa jiru qabnaa yoo hin qabaanne abaamtu yoo qabaanne yoo jiraate immoo agabbisnu haala yeroo wajjin jedhiin gaafadhe kun baay'ee cinqii miti naan jedhame. An qabsoofan nage barra malee taa'uudhaaf yookiin asmaraa keessa mana bunnaa miti yookiin naannee ooluudhaan miti. Tariitii kan walii galuu dadhabdanii fi sagantaan adda bilisummaa Oromoo giddu gallisaa Oromoo waan ta'eef falmii Oromoodhaaf waan taasisaa jiruu fi haaloo wayyaanii duwwaa miti jedhee waan hin yaaduuf. Isin immoo tarii wayyaanii haaloo bahuuf waan deemtanii fi ariitiidhaan waan ta'e hojjechuu waan barbaadaniif sanaaf ta'uu danda'a. Lakki sagantichas hin jibbineen ergin nagee bareera sagantichas garuu qabsoota Oromootu ciise. Qabsoon sun immoo hoggana baa'uu irratti xiyyeeffata. Hoggana baa'uu hin tochoon qabsoo hin tochoo barra. Hoggana murteessaan. Hoggana amma maalii TPLF saba xiqqoodha barra. Shaabiyaan uummanni hogganu saba xiqqoodha barra. Garuu hogganni isaanii cimoo waalitti hidhatoo ititoo waan ta'aniif. Isaan keessaa illee dhommoqu of keessaa baasanii fedha barbaadan sana ammeenyas haa ta'u gaariis haa ta'u galmaan gaachuuf hojjetan. Hoggana baa'uu garuu kana miti. Cimaa miti. Maaliif qabsoon Oromoo harkifatee waggaa 50 ol lakkaa'eera bara 67 jalqaba sagantaan abaa'oo kan kaa'ame.
So humni kun maaliif uummata bal'aa kanaaf karaa barbaadeen aariin koo isa ni guddaan uummata bal'aa keessaan ba'e sabni bicuun yoo nutti taphattu humni saba bicuu keessaa ba'e sitti taphatu si aarsa. So jabaannee kanaaf of qopheessuun nurraa eegama amantaa jedhu irraan ka'a malee utuma abaaboo jibbee utuma waan ta'e iyyuu dhaqee Eertiraa macalluu midhee taa'uu hin danda'a barree baqattummaa dhiisee. Baqattummaa kanan dhiiseef garuu qabsaa'uu qabna. Ho'aadha yeroon isaatu immoo yeroo siin walitti hidhatte yaade koo sii galti. Yeroo sana wayyaaniin wal nyaataa jira sii gara lamatti wal qoode. Qinijjiti jabaataa jira. Biyya keessaa warri humna tokkummaa yaadan Oromoo deebisanii garboomsuu barbaadan immoo asii jabaachaa jiru. Wayyaaniin immoo diigamaa jirti. Opiidoon du'aa jira. Dabuub du'aa jira. Bi'aadeen bittinnaa jira. So yeroo sanatti humni abaa'oo yoon tochoone eentu uummata bal'aa kanaaf ga'a. Diinni kan biraan immoo harka itti foolataa jiran nan siin jiru. Waa'ee tokkummaatiin dachee Oromoo lafa Oromoo gurguruudhaaf kan foolatu ka'aa jira. So kanarratti aariin qaba. Aariin sun yoo naqee jaraa jedhamu ilaalu akkuma jedhe immoo ta'uu dide isaanis waan foolatoo miti. Aaroo miti. Dhimmamuu miti. Suuta ta'uu mala. Kun egaa kan godhameef sababa qaba. Saboota sii kaasuu danda'a. Shaabiyyaa mati dheegaa'e. Gaafa nu isin geessinu geesstuu lafa barbaanne isin hin geessina isin waan nu isin hin jennu hojjedhaa taa'aa jedhamee gorsamanii ta'anii. Karoorri isaa kaayyoon isaa Shaabiyyaati. Egaa isin amma adda bilisummaa Oromoo yeroo achi turetti yommuu hojjetaan turre jechaa jirtu garuu isinumtiyyuu kitaaba keessan keessanitti adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan Dubaayii deemtanii Naayiroobii Keeniyaa deemtanii iddoo garaagaraa deemtanii biyya keessatti illee maandhee ijaaraa turtanii galii walitti qabaa turtanii sooressota biyya keessaa argattanii qarshiif walitti qabaa turtanii dhaabaa suniyyuu hojii guddaadha. Ofiima keessaniif hojjetaa turtanii akka dhaabaatti kanaaf dhaabee hojiirra hin jiru jennee kamtii yaaduu dandeenya. Maal sitti fakkaate yeroo sana kanan hojjedheef opiidoo keessatti humna jiru horachuu. Humni opiidoo keessa jiru humna wayyaanee irraa akka ta'e citu gochuudha. Kaayyoon kun guddaan. Maaliif egaa biyyattii kana keessatti humna beekus akka humna hoogganaa tures humna gaggeessaa tures isa waan ta'eef opiidoo keessaa sabboononni warra keessa namoonni jiru muraasni kan fedha wayyaaneef dhaabbatanii hojjetan. Warri dakaa kun garuu ijaaramuu qabu amantaa jedhuun qaba. Maaliif yooma wanta asmaraatti hojjetamu suni naquufsuu baate illee biyya keessatti isumaan tochoo isaaniinis kanan jedhu tokko kana qooda koo ba'uun qaba amantaa jedhuun ofirraa qaba. Kanaaf abaawoon yoo xiqqaate biyya keessatti waan hojjetamu kana jabeessine isachitti ciimnu sana influensii gochuu qabna. Shaabiyaas dhiibuu qabna. Akka fedhiin biyya keessaa influensii gochuu qabna. Dhiibuu gochuu qabna jedheen amana waan ta'eef hojii naa kenname. Ajaja dhaabaatiin himtii hojiiwwan sana hojjetaa kan turtan. Asmaraa biyya Keeniyaa yoo ture bara Keeniyaa waggaa 3 hojjedheen. Na ajjeesuuf humni wayyaaneen humna natti ergeen na ajjeesuuf socho'aa ture. Anduu an sodaanne qabsichi garuu socho'uu qaba amantaa jedhu irraan ka'ee Asmaraas dhufee Keeniyaa taa'eedha. Amma waan itti dhufeera bara amma Moyyaaleetti illee dhufeen waan hojjetamuu qabu hojjedheera. Dubaayin naqee akkuma ta'etti waan adda addaa hojjedheera. Biyya Iraan illee dhaqeera. Kishi Desseetii kan jedhamtu tokko dhaqeen. Qabsoo kanaaf maaliif yoo jarri jabina dhaban illee jabaachuu qabna amantaa jedhu na keessaa hin baane. Nan hojjedha ammumni koo danda'e. Kanaaf waan dhaabina ajaje immoo hin dinne. Waan amma akkuma siin jedhu yoon addaan baatee qabaadha yaadaan illee jara wajjin waan isaan naa kennan garuu daqiiqaa tokko fa'a alan dhaabban nan hojjedhe nan raawwadhe. Saakirifaayisiin dhufuu godhamuu qaba amantaa jedhu irraan ka'e. Dhaabni hin jedhamu dhaabni hojjetaan jiru sin jedhaan jiru wanti hojjetamutu sadarkaatti uummanni Oromoo barbaadu irra hin jirruudhaaf aariin koo. Sadarkaatti uummanni Oromoo eegurra hin jirru abaawoon jedhame hooggantoota abaawoo addana jirtanii jedhe dhaqee. Maaliif aarii asii na baasee jira asii daa'ima koo gateen deeme bara. Maatii koo gateen deeme bara. Yoo naqummoo humna dasee kitaaba asitti dubbisuu arganne carraanaan jedhu namni hooggana abaawoo keessaa waan dhaga'u attaman ta'a. Mukkoo kitaaba yoo asitti dubbisuuf carraa arganne naan jedhanii bara. Amma kana haasa'u. Waa'ee dhimma qabsoo olaantummaa
rakkoo haala ummatichi bal'aa kanaa wajjin walitti hidhataan turre. Xiiqinna keessa jirana. Xiiqin isaan keessaa dhabee dhaqee jiru. Isatu na aarsa. Kanaaf ofii keetii xiiqii qabaattee waan si ajamu filannoo irratti dhiyaadde dabar. Koree gidduu abaa'u ta'e naannan dide. Hin ta'u. Gaardii ta'een eega. Gaardii ta'een hojjedha malee koree gidduu abaa'u ta'uuf hin dhumneen jedheen. Maaliif hojjechuun barbaada aariidhaan? Hidhamaadhaan kanaafan koree gidduu bagadhe. Koreen gidduun hojjetu. Faanksheenaalii miti. Maqaaf jira. Maquma qabsoo jenna. Maaf seentanii jijjiirre. Yaalee waan baay'een hojjedhe falmii godheetu sii kaase. Amma yaadaman sii kaase. Nan dide waan nan jettaniif hin jedhe koree giddu galaatti taanaan rakkinni. Hin jiru kaa. Ofuma maqaadha malee sammati jettu dhaqee waltajjii siin kennu. Waltajjiitu hin jiru. Piraaktikaliin argama. Achitti waanuma namni dhuunfaan murteessu waan jarri barbaadantu murtaa'a malee ati dhimma Oromoo irratti xiyyeeffannoo waan murteessitu hin jiru. Gara Asmaraas yeroo deemtanii yeroo dheeraadhaaf hoteeladha kan isin turtanii achi booddee immoo appaartaamaa kireeffattanii achi akka turtan kitaaba keessan irra kan jiru. Yeroo dheeraaf magaalaa Asmaraa keessa jiraataa turtanii gara waraanaatti maaf daftanii hin deemne? Moo hundumtuu kireeffatanii jiraatu? Baay'ee kiraayyuu miti mana isaantu sii kenna. Orma Shaabiyaa sii kenna. Manni rakkoo miti isaan biratti. Maaliif yoo teesse isaan anuma hoteelaatti jettu kana keessa guyyaatti $70 kaffalamu. Ofan gaafadhe. Sadarkaa Asmaraatti fudhadhu $70 salphaa miti. Hoteela guddaadha. $70 naa kaffaltanii hoteela taa'uufan dhufeenii hin jedheen. Garumaan. Yoo dandeessanii $70 kompiitara tokkoo fi kilaasii akkasii tokko naa kennaate 70 naa kireeffattu ji'atti. Kompiitara tokko hin barbaada. Hojii hin barbaada. Hoteela akkasii keessa dasa'ee taa'uun dhufne hin jedheen dhugaan siin jedha. Achi keessa kan taa'ee fi ammanii falmee keessaa ba'utti. Malee amma isaan keessaa bayinaan jedhanittan falmee keessaa ba'e malee achi taa'uuf hin dandeenye. Ruumii tokko naa kireeffadha. Kompiitara tokko natti kenna. Wayyaan irratti waan hojjetamu hojjedha. Humna hin qaba yeroo isaan. Waan baay'een beeka wayyaan iccitii isaanii waan hojjetamaa jiru. Kanaafan falmii guddaa godheen hoteela sanaa ba'e. Hoteela sanaa baanaan peensiyoonii jedhamtu jirti. Peensiyoonii kan keessummaan keessa jeessu. Qaniitti 70 naaqifaa isaanii 70 isheetti nagashan. Because achi ciiftee innaan waan barbaadde sii guutamaa lafammaa hoteela isaa waan isaan barbaadan guunnaan hoteela sana keessa taa'uu hin danda'a waggaa 2-5. Waan isaan barbaadan immoo callisuu, dubbachuu dhiisuu, maaliif hin qabsoonu seettee falmitu akkasii hundumaa dhaabuu fi alalee taatee yoo jiraatte hin jiraatta mana sana. Ani isaaf hin dhumne. Qabsaa'uuf hin dhufe. Ani kanan barbaadu kompiitara kanaa bitiin jedhe namicha itti gaafatamaa achi na kaa'e. Ishee akkuma isin jedhe waan irratti wal dhabne kan biraan jira. Achii booda peensiyoonii birrii 70 guyyaatti kaffalamtu achi na geesse. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuutii keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Yoonaataan Dhibbisaati. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa qophiilee keenya warra kaanis hordofaa hamba dhumaatti waliin tura daawwadhaa. Egaa yeroo hojii dhaabaatii fi gara Naayiroobii deemtanii turtanitti nama 3 taatanii maanni isin biyya keessatti ijaartan tokkoon akka tika ta'ee isin hordofaa ture sana booddee gara keessan Naayiroobii akka dhufee sana booddee jaalli keessan tokko sababa dhukkubsateef hospitaalatti deddeebi'aa yeroo turtanitti akka tiki isin hordofaa ture ukkaamsanii biyyatti isin deebisuuf karoorfatanii akka turanii kitaaba irraatii dubbiseen ture. Yeroo sanatti kitaaba hospitaalatti akka isin ukkaamsineef Yaasiin mucaan dhukkubsataa ture suni isin oolcheera. Garuu mana keessan beeku jarri kun wanti gaaffii natti ta'e bilbila keessan beeku. Mana keessanii akkamtee isin ukkaamsine yeroo wayii mana keessanis dhufanii akka yaalanii deeman argeera. Garuu adreesiin keessan beekamaa gii ta'ee bilbilli keessan beekamaa gii ta'ee tikii wayyaanii akka barbaadne Naayiroobii keessa socho'uu danda'a nama ukkaamsee biyya fiduu danda'a taanaan yeroo sana akkamittiin ooltan sin? Waan tokko akka hubattu paaspoortii Itoophiyaatiin miti kana isa jiraadhu. Maqaan kollee maqaa koo noormaalii ammaan miti. Yoonaas Dabasaa jedhama. Maqaa Eertiraatiin
paaspoortiin naa ba'e. Yaasin amma jettu kanas dirribaa hiriyaan koo tokkoon biraanis maqaa Siba'aat maaloo jedhamuun paaspoortiin nu ba'e. Gama kanaan waan qabna kaavereejii paaspoortii Eertiraatiin abbaan barbaade baasiin Itoophiyaa dhufee si qabuudhaaf simpilii miti. Gam tokkoon kanatu nu gargaare inni guddaan kan akka sirriitti hubatamu. Paaspoortii sanan fayyadaman amma maqaan koo Yoonaas achitti. Yoonaas Dabasaa jedhama paaspoortiin koos akkasii. Yaasin Siba'aat nu jedhama dirribaanis akkasuma maqaan keenya akkasii. Kun akkuma jiru ta'e garuu Wayyaaniin kanarra dhaabbatee kutuma kun jiru. Wanti kan biraan nu gargaaru immoo kontaaktiin keenya imbaasii Eertiraa wajjin guddaadha. Waan rakkanne yoo jiraate miilitarii attaachee Eertiraatu jiraachi. Miilitarii attaacheen kan jedhamu maal jechuudha? Dhimma sekiuritii, dhimma miilitarii wajjin waan wal qabatu. Biyya isaanii kan fayyadu achi ta'anii kan hojjetan. Amma Itoophiyaan miilitarii attaachee qabachi. Miilitarii attaachee jechuun dhimma miilitarii, dhimma sekiuritii, dhimma nageenya Itoophiyaa irratti Keeniyaa keessatti hojjetamu hordofa. Ani Eertiraas akkasuma saajiin kontaaktiin qabna day to day. Yoo rakkoon nurra ka'e isatti himna innis nu gargaara nurra ittis. Ifin isarra darbi poolisiin Keeniyaa inni komishineriin jalqabaa waan Itoophiyaa harka jira. Maal security Itoophiyaatu to'ata. Isa lammaffaa security Eertiraatu to'ata. Waan hojjetamu waan Eertiraa irratti achi yaadame waan Itoophiyaa irratti achi yaadame hundumtuu galgala riipoortii miilitarii attaachee isaaniif dabarsu. Horii argatu isaan. Siigalee amma miilitariin attaacheen Eertiraadha. Komishinerii lammaffaa sanaaf ji'atti $5,000 ol kaffala. Waan Itoophiyaas akkasuma kaffaluuf. Kun kaavereejii tokko nu qaba. Amma dhiibbaan tokko rakkoon nurra ga'uu barbaade inni komishinii lammaffaan sun miilitarii attaachee Eertiraatti kana jira waan of eeggachuu dandeessu of eeggadhu jedheetti. Namichi sun immoo kontaaktii keenya nutti waan nu eeggachuu qabu. Lammaffaa nuyi alan turru. Halkan hin dhiisifanne. Ganama sa'aatii 2 qabee amma sa'aatii 10 caalaan bakkeen turu. Magaalaa Naayiroobii keessa. Yoo deemu kofiyaa kaawwadhu wanna akka itti kaawwadhee deema akka itti naannessee jaakeetiin kaayadhu jijjiirradhee keessaa duubaan kan qabu. Innis kaawwadheen tochoo. Akkasitti of eegaa turre. Inni lammaffaan jarra nu dhiisanii miti. Akkuma sila jette. Kaavereejii ammaa qabna kan kireeffannee jiraannu mootummaa irraa laandiloordii jedhamu biyya Keeniyaatti warri mana sii kireessanii laandiloordii kanarraa kireeffanna. Laandiloordiin kun waan keenya fuudhee barreessee Eertiraawii ta'uu keenya barreessee mootummaatti galii godha. So simpilii si attaakii gochuuf wanti yaadamu jira. Sarara darbee egaa gurbaan kun dhukkubsatee hospitaala yeroo jiru sana utuun hospitaala naqin gurbaan tokko asii biyya keessatti inni ijaaretu asuma mootummaan nutti erge. Mootummaan kan erge immoo akkamitti sitti fakkaate? Yaasiin jedhama obboleessi koo kun achitti baddalame kun isatu ijaare gurbaa kana. Isa wajjin hojjetaa ture dur biyya keessatti. Yaasiin kun Arsii bulchaa ture. Bulchaa Arsii jedhama. Zoonii bulchaa ture. Inni gurbaan amma asitti inni ijaare kun immoo opereetarii jedhama. Opereetarii isaa ture. Opereetarii jechuun dur akka yeroo Ihaadeg biyya galee waan seentariidha. Godina tokkotti deemu reediyoodhaan hiikameeti godinicha bulchaa godina sanaaf kennama. Isaantu hiika waan miccitii attiin ergaan sun darbu akka namni hunduu bira ga'ee iccitiin sun hin bittinnoomnetti waan hiikanii koodiidhaan hiikamee kennama. Isa hojjetaa ture gurbaan kun. Isa ijaare Yaasin. Gurbaan kun nan qabame mootummaan na bira ga'ee jedhe. Ji'a tokko erga ijaarame. Na bira ga'ee na hidhuuf jedhu lubbuu koo na baasii jedhe Yaasiniin. Yaasiin kana nu dhiyeesse namni Oromiyaan. Ji'a tokkotti namni mootummaa bira ijaaramee qabamu hin jiru maal hojjete gabasa dhiyeessiin jedhe hin jiru. So falmii ka'e wal dhabne ani qofaa jarri 2 ta'an dhufuu qabaa jedhan. Attamitti ofitti fennaa dhufuu qabaa jedhan. Hooggana baa'oo Asmaraa jirutti himame. Namni Oromiyaan isas dhufuu qabaree innis yaada jaraa deggeree namicha kana nutti ergan. Gurbaan kun hin dhufe opereetarii ture
Xonnoqee akka koo kanatti uffatee dhufe eerpoortii irraa. Dhufu nu bira gale. Guyyaan galgala nu wajjin bula. Guyyaa embaasii wal. Waan nu asoomnu, waan nu taphannu, waan nu bilbillu hundumaa fuudhee dhaqee embaasiitti riippoortii godha. As the end gurbaan mansiin jedhu Yaasin dhukkubsatee hospitaala gale. Hangana manni naqee dubbisaa yookiin ani fi riyyaan koo sun dabareedhaan dhannaa yookiin gaaffii waliin dhannaa inni immoo ergi nu achi koollee achi baanee immoo dhufee dubbisa. Akkasitti wayyaaneen gurbaa kana nama bira ciibsanii akka bartuuf nama gurbaa kana bira dhaqee ciisee nu hordofee nu qabuu bira ciibsan. Ka wayyaanonni humna isaanii humna tikaa isaanii Yaasinuma bira ciisee dhaqee gurbaan kun. Yaasin bira ciisee galgala dhufanii booriitti akka nu qabuudhaaf yaadan umureetan kaataaterii uffateera gurbaan kun baay'isuu. Kaataaterii jechuun fincaa'uu hin danda'u waanidhaan tubboodhaan fincaa'aa isa uffatee ciisee jira. Isa bira ciibsanii booriitti waan isaan mari'atan afaan Tigireetiin haasa'u. Yaasin immoo hin danda'a afaan sana. Dhaggeeffate. Waan isaan jedhan dhaggeeffate ganama anillee akka tasaa dhukkubsadheenaaf gurbaa dirribaa jedhamutu irbaata fuudhee fi deeme nyaata. Yoo inni achi ga'u gurbaan mana keessaa ba'ee alatti eegee qabamuuf jettu qabamuuf jenna amma naaf waan ittiin baqadhee manatti galu naa kenniiti ofii keetii karaa qabadhuudhaan. Baqadhu badi. Gurbaan birrii kennee fi inni taaksii qabatee akkuma isin jedhu san kaataaterii uffatee sharriitti uffatee fiigee dhufe mana namni ciisee jira dhukkubsadhee. Fi balbala rukute maali? Bani. Maaliif dhufte? Yeroo dirribaan immoo hin jiru. Kana waan ta'eef akka itti dhufe lubbuu keenya baafnu jarri nu hordofuun isaanii nafu. Asis na hordofee dhufuun isaanii nafu. Dubbiin dubbii guruu ana qabamuu dumiiti amma. Gubbiin dubbii Yaasin dhukkubsataan kaataateriidhaan deemu opereeshiniidha bar. Opereeshiniin deemu sun akkamtaa gaafinatti ta'e. Doktorichatti hin bilbile hospitaalani keessaa baqatee ba'e. Yaasin dhaftoo naan jedhe. Yaasin asii badeera yoo si bira dhufeera deebisii naan jedha doktorri. Anaanaa kanatti himuu hin danda'u isaatti waan nurra ga'e doktorichatti. Yaasin egaa nan gorsaa yoo inni naa deebi'ee nan dhufee inni nan nuffee ji'a tokko ga'eera ergiin hin fayyine maanachi ciisee nu falmaa jira na dideen jedheen kanan deebise jedha sanaaf maaliif sekiriitii nu ari'aa jiran jechuu hin danda'u jira. Akkasitti ta'eeti egaa Yaasin ergii hin du'e yookiin lubbuun isaa darbee ergi inni lubbuun isaa darbee booda humna amman siin jedhu militarii attaacheen sila siin jedhe embaasii Itoophiyaa keessa jiru nama 3 qabatee galgala sa'aatii 4 irratti dhufe gurbaan kun. Dhufee balbala rukute. Balballi biyya sanaa laakkasiim humna waan keetii aaxirii qaba gibbiin. Aaxiriin sun sibiilaan cufamee jira. Dhufee dirribaadhaan maal namni rukutee gadi ba'e. Yoon gabbaa'u dhaabbate maal ennaan ana dhufee poolisiin na qabee jedhe. Poolisiin na qabee poolisiin immoo lafa dur turte deemi nuun jennaan nutti agarsiisee isaaniin infoormeeshinii gaafa na qabanii dhufanii jedhe. Weeraas poolisii miti jira militarii attaachii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 4 ani hin beeku jira. Afaan Ingiliffaa warra Keeniyaa aksentii Keeniyaatiin nattaasa'e militarii attaachichi Amaara namichi booda banii jedheen hin banuu hin jenneen. Isaan egaa maal yaadanii injeektii nu godhanii fuudhanii deemuuf turan battala sanatti. Akkasitti waan sana keessa darbine malee dubbiin salphaan turre. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofmariin torbanitti al tokko isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Yoonaataan Dhibbisaatii hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Egaa gara adda bilisummaa Oromoo eegii seentanii booddees yaadaan gargar ba'uun isin gidduutti uumamee ture. Keessumaa immoo eegii obbo Garasuu Tufaa Koloneel Gammachuu Kamaal Galchuu fa'aa dhufanii booddee adda ba'iinsi isin gidduutti uumamee ture. Yeroo sanatti isin guutummaan guutuutti gara booddeerra falmii yeroo dheeraa booddee yeroo keenyas waan deemaaruuf gaafsuudhaaf falmii yeroo dheeraa booddee yaadaan Kamaal Galchuu wajjin yaadaan akka tokko taatanii fi waliin hojjechuu jalqabdanii turtan. Egaa wanti baay'een adda bilisummaa Oromoo kana hojjenne sana hojjenne jettanii waan
mufii qabdaniif waanis immoo kun hin ariifannee suuta jedhu jettanii amantaniif kan isin garee tokko hundeessitanii wajjiniin kamaal galchuuf wajjin jalqabdanii isin hoo maal milkaa'e? Gaaffiin impoortaantiidha. Gaaffii gaariidha kuni. Akkuma tu jette ani tokko maal faan dhufi waggaa ja'an ture qofaa koo. Isaanuma gidduutti falmii godha. Falmiin sun falmii salphaa miti. Akka indiviijuwaaleetti waan yaaddullee miti. Garuu qofuma koo keessa taa'ee asirraa oguun kun fooyya'u kan jedhu falmiin ture. Inni nuyis abaaboo keessatti hidhannee kamaal fargii dhufanis jalqabne abaaboon fooyya'uu qabudha. Fooyyessuu qaba deemsa isaa kana. Sagantaa isaatii jalqabee. Seerri ittiin bulmaata isaatii fooyya'ee. Akkuma sila jennu manifeestoon uummata mobilaayizii qophaa'ee. Abaaboo keessatti jijjiiramni dhufu baatee sadarkaa amma abaaboon ittiin jiru qabsoon Oromoo achiin siquu kan jedhu irra geenye haala qabatamaati. Dhugummoo achi siquu hin danda'u. Sumarra argitu. Sumarra rakkoo uumamee lafarra jiru kana. Kanaaf abaaboo keessa jijjiiramni dhufuu qaba. Abaaboo kirraa foxxoquutu hin abaaboo jijjiiruu qabnaadha ka'umsi sii galtee. Abaaboo akkamitti jijjiirra asuma siin jedhe kana. Manifeestoo gaarii qopheessuu qabna. Sagantaa isaa haala qabatamaa yeroo wajjin waggaa 67 bara 67 qophaa'e haala qabatamaa yeroo wajjin fooyya'uu qaba. Heerri bulmaata isaatis akka itti fooyya'uu qaba. Kana goonee abaaboo keessa jijjiirama finnee abaaboon tarkaanfachiisuu qabna. Gara fuulduraa deemsisuu qabna kan jedhu ture. Ka'umsi keenya jechuudha. Kanarra dhaabbannee falmii ture sun waan nuyi yaadne kana opposiitii ta'anii dhaabbatan jirra. Hin ta'u. Abaaboo keessatti abaaboon tuqamuu hin qabu kan jedhu. Yoo barbaaddan abaaboo keessaa dhaaba kan biraa dhaabbadhaa baati. Rakkisaa kun hin ta'u. Abaaboon immoo dhaaba dhaluu malee bilisummaan dhallee jenne bakka sitti himaa. Bilisummaa dhashuu qaba malee bilisummaa dhaluu qaba malee abaaboon dhaaba dhaluu hin baay'ate. Ani yeroo nagetti kan Galaasaa Dilbootiin hoogganamu qaama ce'umsaa kan jedhamutu abaaboo keessaa irraa ba'e. Ani ga'ee waggaa bahuudhaaf waggaa tokko fuuldura. Yoo nuti qaamni kun qofaatti ba'ee jira. Naannoo Keeniyaa tocho'a, naannoo adda addaa tocho'a qofaatti. Abaaboon nu immoo jijjiiramne yoo jalqabnu inni kaleessaa dabalamuu hin qabu. Rakkisaa fooyyessinu dhaaba kanaa. Karaa inni ittiin fooyya'u deemuu qabnu. Qabsoon Oromoo achi siquu qaba. Uummati guddaan kun miidhamaa jira. Wayyaaneen qorqaa jirti. Bor maal qaqqabuudhaaf deemna? Ergi uummati kun gaggabee du'e. Maal goonaaf dhandhee kan jedhudha falmiin keenya inni guddaan. Kanarra dhaabbannee deemne jijjiirama kana ijaarre. Jijjiiramni kun fedha isaanii sanaan ala miseensota baa'uu bakkee jiran hundumaa kan hirmaachise waan goone faayinaalii bal'aadhaan yoo itti deeme yeroo keenya akkuma ittiin ta'u jijjiiramni kunis hin takaalame. Shaabiyaan hin barbaanne. Oromoon siin jedhe hoggannaa baa'ummoo shaabiyaa qabatanii jiran gurguddoon achi jiran muraasi immoo isaanitti hidhatanii jarri kun lamaan walii ta'anii jijjiirama kan kuffisuu irratti gahee guddaa taphatan. Akka inni diigamu gochuu irratti. Jijjiirama keessaas yaadii jijjiiramni kun akka yaadnetti deemuu baatu akkuma silasi lafarra butate innis. Yoo lafarra dheerataa deemu rakkoon itti hammaataa deeme harca'uun dhufe. Achirrattis komaaleejinis wal falmii keessa galleenus. Innis gara jireenya dhuunfaatti yaaduu rakkoo adda addaa uumuutti jalqabe hooggana keenya ture. Anamma fakkeenyaaf siyaasaan hoogganan ture achi keessa. Ijaarsa dhaabaa kana kanatu hooggana ture. Akka itti feeleeritiin dhufee jijjiiramni sin kufe. Sana booda akka dhuunfaatti waan godhan sitti hima. Dhaaba tokko dhaabuun qaba. Seenaadhaaf qabsoo dhaabuun qaba. Qabsoon dhaabe garuu maal jedheen dhaaba kan jedhu irratti murteessa. Dhaaba tokkoon dhaabe. Dhaaba waan hin salee manifestoon isaan jira gaaf tokko itti agarsiisuu hin danda'a. Akkuma jirutti kaa'een jiran waan dokumentiin gatu baay'ee rakkuma keessa taa'ellee dokumentii sana qabee dhufeera. Dhaaba sana biyya keessaa alaa ammas dargaggoota ijoollee seekuritii keessaa baay'een qaban ture biyya keessaa alaas namoota akka nama 100 taane ijaare. Shaabiyaatti dhiyeessinuu naan jedhan. Shaabiyaan jijjiirama didee shaabiyaa abaaboo sachi butuu dhiisetti wantamitti dhiyeessaan jedhe ijoollee kanaan. Akkuma ta'e dhiyeesse wayyaanee falma waan ta'e mootummaan kun wayyaaneetti dhagaa darbatu argate nu gargaaruu danda'a jedhan. Hin ta'u eree mannutuma falmu dhiyeessennaan dhiyeesse firmaa kootiin.
itti gaafatamaa ta'e dhaabicha. Achi booda hin labsitu jedhan. Hin labsamu barbaadan dhiisaa aadaa marma keetti ogashuu barbaadde labsinaan jedhe namichi wani. Kana boodan intaa jennaan harree qallee inta'u jennaan harree gannee jedheen qabsoo Oromoo dhaaba Oromoo keessatti hirmaachuu kan jedhu bara 2012 akka faranjeettan sitti labsiin keessaa ba'een qabsoo keessaa. Ittaansee achi biyya sanaa bahuudhaaf karaan ittiin danda'uun falme. Biyya sanaa akka sila gaafatte ufumaan ba'amu sin baasani bar. Shaabiyaan salphaa sitti hin fakkaate. Iccitii isaa fuutee deemta waan ta'eef akka tachii baatee waan isaa ammeenya isaa odeessisu waan hin barbaanneef waggaa 15 guutuu Asmaraa keessa taa'e. Tole mee yeroo bara biyya keessa turtanii viidiyoo turtanii tokkotti sin deebisa. Egaa adeemsa seeraatiin Itoophiyaa irraatii Eertiraan adda baatee turte. Mee Asab haala kamiin ture kan kenname yeroo sana Eertiraadhaaf yeroo adda baatanii gaheen keessanoo maal ture yeroo sanatti? Waa'een Asabiyyaan akka kootti irrattuu hin hirmaanne. Waan lama yeroo ce'umsaa sana mootummaa yeroo ce'umsaa keessan ture. Akka hoogganaatti immoo hooggana Ihaadeegis hin ture, hooggana OPDOs hin ture. Lamaanuu keessaa rooliin qaban ture. Dhimma kanarratti eenyu waa'ee Asab irratti hin mari'anne waa'ee tokko. Asab ibni sarara dhaabbattee waan tokko kaaftee amma kaleessallee UN sekreetariin waan inni jedhedha. Itoophiyaan Asabiin kan dhabde murtee namoota TPLFiitiini. Mormuuf yaaltaniitu yeroo sanatti haalli ture akkamii kamittiin kenname? Lafti itti mormituu hin jiru bar. Mormiin jiraate ammaatuma waltajjiin nuu kenname waa'ee Asab irratti falmiin kan qabu waltajjii yoo jiraateedha. Waltajjiin sun akkoo eessatti dhumee dhufe sitti fakkaate. Londonitti dhume. London abaawoon keessa ture Ihaadeeg kan mari'achiisu Shaabiyaa kan mari'achiisu immoo Helmeen Koon kan Ameerikaa bakka bu'ee achitti hirmaataa ture. Namichi kun maal jedhee yaada dhiyeessee Asab akkuma Itoophiyaan itti fayyadamtutti itti hafuuftu. Isiniifis hin fayyada, Itoophiyaanis immoo dinagdeedhaan akka hin miidhamne itti fayyadamtu jedhe. Yeroo sana Shaabiyaan illee fudhataniiru baay'ee. Shaabiyaan fudhatanii yaada namichi jedhan Shaabiyaan fudhatee kan didee eenyu sitti fakkaate Mallas. Mallasiif garee isaa dide. Sana booda dhimmi kun ka'uu hin dandeenye akka ka'uus hin barbaadamne. Xiqqoo kan isheen gaate bara 1997 yeroo mormitoonni cimaan illee alan jira yeroo sana iyyuu yeroo sana qinijjite dhimma kana warri kaanis dhimma kana irratti cimsanii kaasan. የግመል መጠጫ ነው ሄዳችሁ ተፋልማችሁ የምታመጡ ከሆነ ጦርነት ፈላጊዎች ጦርነት ናፋቂዎች ይደመኒ ጀርኩንልሌ አከሲት ትመሜ የሚያሰብ አከንካኔ ጎደሜ አመማት ከንጅሩ ከናል ሚእጊ ገርብያ ዴቪተኒ አመ ማለጀታ ዶርቱ ገርብያት እንደ ቢሆኒ ዶክተር አብይቱ ነፊዲያላ ካይሮን ቱሬ ካይሮ ከነንዴሜ ኤርትራ አኩመን ስለ ጀዴዳ ቀብሶ እርጊን አቤቦር xalaan barreeffadden akka karaa biyya sanaa bahuudhaaf karaa yoon dhabu pirezidentii Eertiraatti xalaa barreesse. Ana jeneraal Haayiluu Gonfaa Qananiisaa Waabee kan jedhamu obboleessa Magarsaa Barii hoogganaa abaaboo jalqabaa obboleessa isaati. Isaan kana lamaan ofitti dabalee xalaa peejii lama barreesse. Injira xalaan isaa afaan Ingiliffaan barreesse. Biyya kee akka dhufuu danda'etti biyya keetii bahuudhaaf eeyyama naa kenniin jennee gaafanne. Sabooda eeyyama sana ana gaafadhe ji'an geenye nan deeme. Jeneraal Haayiluun nattaanee ba'ee Qananiisaa Waabees hin ba'e achuma gama Yuugaandaa jira. Akkasiin achi ba'ee Kaayiroo dhaqee Kaayirootti achi Kaayiroo gara Yuugaandaan tan deeman ture. Kan jedhu wanti tokko akka bartaniif humni qilleensaa Eertiraadhaa nama fe'u kan Ijipti duwwaadha. Humna qilleensaa yookiin tiraanspoortiin ittiin deemtu ani Ijipti duwwaadha. Ijiptiin ga'ee Ijipti irratti hin badeene. Silaa Yuugaandaan deeman ture badeen UN'chitti harka kenne. UN'chitti ergeen achi galee booda waggaa 3 taa'ee yeroo tun achi jiraadhu Dooktor Abiy yeroo taayitaatti dhufan achi dhufanii
nama naa ramadanii namni tokko kontaaktii na godhee gaafa isaan dhufanii Kaayiroo galan isaan wajjin dubbadhee biyya keetti galiinaan jedhan. Isuman silansiin jedhee itti himan siyaasa dhiiseera nan galaa jedhee asan ergin dhufee siyaasa keessaa alan jira. Dhimma Oromoo irratti garuu nan dubbadhamayyuu eessatti waltajjiin argadhe irratti dhaaba NGO tokkotti na ramadanii ture. Dhaabni sun amma yeroo ammaa faankshinaali miti baay'ee achirra jira jechuudha. Gara fuulduraatti garuu kana yaadu dhaaba gargaarsaa tokko naannoo itti dhaladhetti dargaggoota barumsarraa rakkoon adda bahuu danda'an akka isaan itti fufuu danda'an gochuu irratti waldaa daboolamii tokko kan jedhamu naannoo biyya keenyaatti ijaarree jirra. Ishee irratti hojjechuudha fuula duratti kanan kaayyoo qabu jechuudha. Kitaaba korraa dhumarratti illee kaa'e. Tole mee dhumarratti bara aangoo keessanii bara qabsooftan hundumaa keessatti gaabbiin keessan maali? Dhalooti kun irraa baratu jiran jirtan. Gaabbiin wanta keessa dabarte hundumtuu yeroo garagaltee ilaaltu si gaabbisiisa. Gaabbiin jedhee yaadu'ani fala dhabeen kan miliitariitti seenee yeroo sana inni ta'uun qabuun jedhee yaadan ture. Gaabbiin qaba asirratti. Tuni fala qabaadhe yeroo dargii sana lubbuu wajjin walitti hidhatte waan taateef yoon biyya taa'es akkuma silatuu kaaftee yoon dhimma dargii nama falmu tun ta'ee jiru jiraachuu hin danda'u. Yoon dhiise immoo rakkoo keessan gala waan ta'eef achi miliitariin seenetuun hin jaallatin kun na gaabbisiisa. Kana nama gaabbii koo boodammoo kanan itti gammadu qabsoon itti yaalee itti dhamee itti dadhabee har'a firii fidiiree jedhee namana. Maaliif bu'aa guddaan argaa jira har'a magaalaa Itoophiyaa keessatti haalli qabatamaan lafarra jiru yoo xiqqaate Oromoon hoogganuu isaatiin jijjiirama dhufee amantii jedhu natti uumee jira. Oromoon akka humna qabu, Oromoon akka hoogganuu danda'u biyya kana duwwaatti osoo hin taane Afrikaatti agarsiisee addunyaatti agarsiisee iddoo guddaa akka qabnu sirni gadaa ammam akka guddaa ta'e Oromoon ammas akkam akka guddaa ta'e Afrikaan akka beeku gooneerra Itoophiyaa irra darbine kan fudhate akka fudhatetu kan dhiisu akka dhiisutti ta'e kun anaaf injifannoo guddaadha. Har'a biyyattii kana keessatti wanti deemaa jiru anaaf waa'ee magaalaa kana waan ilaaluun ani ala deemaa yeroo baay'ee ala deemeera. Ittiin taayitaa irra tures ba'aan deebi'e. Dukkanatti dhufa biyya alaatee deebi'u. Eerpoortii yoo geessu samiirraa gadi ilaaltu dukkana magaalaa Finfinnee. Yeroo dhiyoos garuu ani biyya Taayilaandii deemeen ture hojiidhaaf wayii tokkoof. Kun hojii deebi'u garuu gammachuun natti dhaga'ama. Har'a balaqqeessa magaalli keenya karaansaa ibsaansaa kun anaaf injifannoo guddaadha. Abbaa ta'uu keenyaan dhufe kuni amantaa jedhu natti uumeera. Gara barnootaatiin Oromoo keessa Oromiyaa keessatti miliyoona 10 baraa jira. Uummata biyya tokko ol uummata gaafa Afrikaa irra jiranii Jibuutii Eertiraa dabaltee biyyoota xiqqoo hedduu caala poppileeshiniin barataa Oromoo kun anaaf injifannoo guddaadha. Yeroo baradhu nama 1,000 guutuu barataan Oromoo dhufee Finfinnee keessatti seenee kan baratu. Har'a garuu in miliyoonsi barataa jira waan ta'eef anaaf injifannoon akkasii guddaadha. Har'a of danda'u karaa nyaataatiin of danda'u irratti hojiin naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jiru, hojii akka biyyattiitti hojjetamaa jiru injifannoo guddaadha. Galanni Dooktor Abiy ta'u. Viizinii hooggana qabu. Viiziniin kun immoo akkuma sila jedhe waan Oromoo wajjin walitti hidhata. Wisdeemii Oromoo wajjin walitti hidhata. Beekumsa Oromoo wajjin walitti hidhata. Sirna gadaa Oromoo wajjin walitti hidhata. Kanaaf hoogganaa viizinii qabu sirni gadaa uume of biraa qabnutti akka Itoophiyaa maqaa ol kaasee akka Oromootti immoo Oromoon akka mataa ol qabatu godhee anaaf gammachuu guddaan immoo caalu kana kan jedhuun qaba. Ayyee waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti dhuftanii gaaffiif deebii waan waliin gootaniif guddaa sin galateeffannaa. Galatoomaa. Galatoomaa sanis baay'een gammadaa naaf yeroo keessanii. Qophiin keenya sin gaafannu torban kana asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebina hangasitti nagaan tura.